Baay'ee bisu sultaan dhaqnee guutumaa amma isinis egaa fayyadee sakkaas maaliif mataan jechuudha. Sakkaas akka itti goonu qubeen isin jiraata mana keessatti. Abadan والله انت ابدا والله انت ابدا وصوت انا اقول لا دقيقه فدوبا دقيقه فدوبا دروا اسلي نرى لا وبس كانوا يجيبوا وبس قبلنيتي ما نور كده كسر مالي يعني وبي يسي فوري عمل سربرايز بوري وبي براكن نو ديم تداناني والله يعني عمل لنا تبدا لا كسر بدي يوم بلشي راني مولتي بدي كان بلشي وان كان في ذات وانا نيتي ديكا مجالسا دغه فوتين ديكا مانتي انا هو وانا ديتي فرقه تولي وانا ديتي مداني بولادي وما راكم قبل سيس جاتي جوان دادي انا هو وانا ديتي سرا فرقه شو غلطومي الفادو كبجمتوتا ورتوتا كينچرا اجين ساغلطومو وانا انجلي فرته جرا اسن irratille mekkane sura fi isni fidenchara isni saar fidenchara غلطومي namni nama dhawuni ati sulfaadu namni nama ta'ee namni waan balleessine jiru erga balleesse garuu waan balleessisan balleessa fi jedhee nama fudhatu jechara namni beekan waan naka wajjitaati waan jaalataati namni rabbi jedhe oo jedhan bishaan illee ni dhaabata beekta rabbumaa jedhiti nu araara ani kanaan booda san barbaadu aji yoo dandeesse waraqaa korraanaa fuudhi malee barbaadu ani gara biyya deemu barbaada caaltu waan akkasii naan hin dubbate dhugaa naan hin dubbate waan akkasii maal taate caaltu hagatti yoo tanammoo ani kanaan booda moo san barbaadu abdii caaltu dhageessa caaltu qaanyiidha eebii guddaadha dhugaa akkas hin jedhamu akkas hin jedhamu amma ka'iitii si fida kaatee jaarsa kan keetii walii araaramta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا هوردوفتوتا شاشة تقول كيسانو بكنا كانوا جراتان سرين جينا يجارا غويا راوني رفيج يجارا دينا كان يجارا هجين جال تورت برانكو يجوني عادتن يجارا برانكي سنراتي ركو قدت أمامي جال توني سنينا مني يجارا برانكي إنكون برانكي رامتي وان أوفي يادي جرو يجوران آرين قدان waan yaadan jechaadha waan isin illee yaadin hajjiinis nu hundinuu yaadintu uumamame jechaadha kanarratti rakkoo guddaa uumamame caaltuun manaa baatee kuttee jirti ganda ormaa jirti akka duraanii san qabeellee araarfachuuf illee yaalee humna olii fi waan hin taane ta'ame jechaadha kanaafuu namoonni piraankii hojjettan hedduun akka of eeggannoo gootan piraankii yeroo hojjettan akka filattan isin jechuu barbaada gara biraatiin jechaadha caaltuuf hajjiilee walitti araarsuuf ani wanti an godhaan jirre hin jiru jechaadha waa hedduu godhe yeroo ishee araarsuudhaaf jechaadha ganda isheen jirtutti deemee caaltuu gorsee caaltuu kadhadhu waan caaltuun jette jechaadha viidiyoo waraabuu waan hin danda'amne jechaadha sagalee isii telefoona kootiin waraabee jira sagalee san akka akkanatti isinii dhiyeessa sagalee san erga dhageettanii kaataniin booda walitti dachaanee hajjiin illee maal akka jedhu caaltuunis addaan baamoon araaramanii jechaadha waliin kan hordofnu ta'a jechaadha gadhumma sagantaa keenyaa hordofaan affeerraa keenya amma immoo sagalee caaltuu bifa kanaan isin affeera jechaadha. akkas hin jedhamu caaltuu dhugaa hin jedhamu akkas eebiidha akkana hin jedhin tole amma jaarsa kan keetii walitti deebi. waan hin taane maa dubbatta caaltu isaa piraankii ta'uu ni beektama maal taate caaltu way kana qofa asiin dura meeqa hojjetteerta kun immoo piraankii miti abdii waanuma dura sammuu isaa keessa yaadee jiruuf malee piraankii miti kun waanuma sammuu keessa yaadee dubbate malee laa dhugaa akkasii miti hajjii waan akkasii hin beeku caaltu jaalalanni si qabu namni hunduyyuu ni beeka kanaafuu waan akkanaa kana dhaabiiti ati jaarsa kan keetiin walitti deebi maal taate caaltu saba yaan qabdu mana namaa yoo teettotin viidiyoo jaarsi waraabee jennaan piraankii waraabee jennaan akkana taate sin jedhani maal taate caaltu abbaan osoo waan kana yaadeeti viidiyoo waraabee ka'eeti piraankii sin jedhaa inni immoo waanuma sammuu keessaa laphee keessaa qabu dubbate malee piraankii miti kun ani piraankii dha'ee yaadu akkasii miti amma anumaaf jedhiiti caaltu rabbumaa jedhi anumaaf jedhiiti Atilleen beektaa abdii erga wal fuunee waggaa tokko ga'uu fi inni hojii tokko hin qabu ani immoo yeroo hojii irraa galu inni akkasitti na diriira akkam jettamee atumtuu murteessime. Kun caaltu jaalalarraa malee maal
sirifachiisuun jaalarraa malee waan biraarraa miti. Atamma dhiisi waan hundaaf. Kun immoo jaalalaa miti abdii kun wal cinquun jaalalaa miti warra akkasuun walii yaaduudha malee. Caaltuu warra piraankiin inni si gammachiisuudhaaf sirifachiisee ka'ee si gammachiisuudhaaf sirra hojjete malee waan biraati miti amma. Piraankiin akkasii hin jiru abdii. Amma balleessaa isaa itti muree jira durallee ammallee itti mura. Ati jaarsa kan keetii waliin nu waraanamu. Tole. Dhageessaa abdii. Ani baay'een si jaaladha si kabajaa akka obboleessa kootiitti yoo rabbi sodaate achiidhuma walitti deebiinaan hin jeeine. Waan na kabajjitu ati waan na jaalattu ati. Namni rabbi jedhe yoo jedhan bishaan illee ni dhaabataa beektaa rabbumaa jedhiiti. Nu araara. Ani kanaan booda san barbaadu achi yoo dandeesse waraqaa korraa naa fuudhi malee hin barbaadu ani gara biyyaa deemuu barbaada. Caaltuu waan akkasii naan hin dubbate dhugaa naan hin dubbate waan akkasii. Maal taate caaltuu? Hagatti yoo tanammoo? Ani kanaan booda moo san barbaadu abdii. Caaltuu dhageessaa? Caaltuu qaanyiidha. Eebii guddaadha dhugaa. Akkas hin jedhamu. Akkas hin jedhamu. Amma ka'iitii si fida. Kaatee jaarsa kan keetii walii araaramta. Ani baay'een si jaaladha si kabajaa akka obboleessa kootiitti yoo rabbi sodaate achiidhuma walitti deebiinaan hin jeeine. Hajjiinis baay'ee rifatee jira. Na waliin jira. Mee akka caaltuu rabbi garaa laaffisee jaarsaaf jaartii tana walitti deebisu jechaadha. Akka jara lamaan walitti deebinu du'aa akka nu gootan gara dhumaa isin gaafanna. Hajjii kottu mee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya nagaa keessanii fayyaa keessanii jirtu baga jiraattan. Akkuma beekamu dheengadda waan nu mudate bu'aa qabna jechuudha. Caaltuun amma diddee mana ollaa ta'u jirti hin galu jettee abdiin fallee namni baay'een quba qaban jechuudha. Kadhachuu jiran deebisuudhaaf hin diddee wanni akkanaa piraankii akkanaa anarraa baradhaas jechuu barbaadate barumsa anarraa akka baratan abdii qaba maaliif waan baay'ee badaadha anillee amma booda jiila qaba piraankii akkanaa amma booda itti deebi'ee hojjedhu maaliif akkuma taphaatti hojjedhee garuu wantichi waan gara guddaa waan deemeef kanaafuu du'aayii akka nu gootin akka jaartii akka adda hin baane kanaafuu abdiin akkuma godhe isa kennee jira isa dubbii isa takka qaba jechuudha waan godhe yoo danda'e akka waliin nu araarsu isatu beekee jechuudha isinillee gamanumaan akka du'aayii gootan isin gaafanne jechuudha. Akkuma inni jedhettechaadha caaltu kadhee jira kadhadhee humna kiyyaa olii garuu baay'ee kabajamtu haa ulfaattu isin jechaadha dubartiin takka yoo jaarsaa wallolte nama jidduu isaanii seenu nama tokko dhageeffachuuf waan gaariidha jechaadha. Haa galatoomtu haa ulfaattu baay'ee na diddee namoota hedduutu itti dhagee jechaadha isheetti hunda isaanii ofirraa fixeerte jechaadha. Haa galatoomtu ana na dhageeffatteerti garuu wanni uummanni illee beekuu qabu jechaadha. Namni tokko piraankii yoo hojjetu itti yaadee wanti kun maali wanti kun piraankiin jechaan waan nama rifachiisullee sobaan nama rifachiisanillee yoo ta'e jechaadha. Garuu filatamuu qaba wannummaan sun jechaadha. Ati sumaan filatin cajjetteetumaan kaameraa keetteetumaan akkas godhinaan jira. Isii dubartiitii miti namnummaan dhiiraatu jechaadha dhugama. Anuu baay'ee aare jechaadha. Hin jedhamu waan akkanaa. Laanin beekaa sirriidha dubbiin keelleedha. Piraankii kana durallee yaadee ture waan kana wayii jedheeti shakkeeti dhaabbadhee beekee waan yeroo kana dura yaadee ture piraankii kana akka an shakkee ta'e sun dhugamaan ta'ee jechuudha. Kanaaf ati akkuma gooti godhi isiillee amansiisi amma booda yoo jedhallee waan salphaa waan isin arsinirra hojjedha malee waan akkanaa ittiin deebi'uu jechuudha waraaleeti. Uummata koomentii namoota baay'ee naa barreessanii jiranii warri balleessee jiran dhiifama na godha warroonni koomentii illee warroonni hordoftoota keellee jechuudha. Waan akkanaa yeroo biraatiif ittiin deebi'uu jechuu barbaaleeti. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa garanumaa wanni isiniif himuu barbaadu yeroo achi taa'ee isii wajjin dubbadhu mana namaa waan jirtuuf jechaadha na birallee hin dhufne akka tasaa ta'ee guyyaa san hin jiru waan na birallee hin dhufne jechaadha. Iddoo biraa waan turteertuu fi achitti viidiyoo waraabuun maalii waraabuun hin danda'amu jechaadha. Garuu balleessaa guddaa kan qabu dhibbaan dhibbatti jechaadha. Hajjiidha. Hajjiin garuu cajjedheetumaan balleessaa hagana ga'u balleesseetumaan jaartii ofii tanaan walitti akka na araaramne murteessee jira jechaadha. Caaltu osoo isheedhaan isinillee dhiifama sii godheera innillee baga dhiifama naa gooteedhanii osoo walitti hin araaraminiin dura jechaadha balleessaan itti mure warqee akka isiidhaa bitu murteessee jira jechaadha akka jaarsa tokkotti jechaadha akka jaarsaaf jaartii jidduu seenee tokkotti jechaadha garanaan murteessee jira caaltuu yoo arguu barbaadde murtii ansitti murteessisan
dirqama viidiyoo waraabuu qabnu uummanni illee haa dhaga'uu fi warqii biti akkasitti warqii bitteessan itti gootee walitti amantanii balleessaa kan kee akkasi fudhatta malee cal jedhee anillee waan hagas ga'u balleessitee waan afaan ofiitii isiin naan jette jechaadha kabajamtoota hordoftoota jenna caaltuun ni callisti garuu yoo achi dubbatte boombii dhoosti jettanii boombii jechaan kun waan dubbii nama dhukkubsu dubbatti isatu balleesseera maal jennaan balleessaa ofii kanarraa akka waa baratu jiiluu qaba yaa abdii naan jette an kabaja keetiif tole jedhee jira garuu jiilchii naan jettee jirte jechaadha kanaafuu warqee akka bittuuf kabajamtoota hordoftoonni keenyallee dhagaa jiranii warqii caaltuu bituu qabda jechaadha. Tole galatoomii ulfaadhu rakkoon qabu homaa rakkoon qabu waan ati naan jette waan danda'u waan humna ofii kiyyaa qabu ni godhaa maaliif namni tokko yoo jidduu namaa seenee namni waliin jidduu namaa seenee ballee nama lamaan sana hedduutti waan inni badalaalee kabadii qabu badii muranii yakkamaan sunis waan jaarsi itti murteessan fixateeti walii araaramanii jechuudha. Kanaafuu wanni ati nama murteessite fudhadhaa jaarsa waan taateef badii yoo an balleesseera nama murtee erga badii kana balleessite waan kana fixadhu waan jette dirqama jaarsaa dhageeffachuun dirqama waan ta'eef kanaafuu waan ati jette fudhadhee tole waan ati jette hundaan hin godhaafi uumaa rakkoon qabu isinis jaartitee waan taateef kanaafuu waan ati jette sirraa fudhadhaas jechuu barbaadetti. Galatoomii ulfaadhu kabajamtoota hordoftoota keenya jechaadha ajjiin isaa galatoomuu waan an jedhe fudhatee jira isin irratti illee mirkaneessuudhaaf isinitti fide jechaadha isinis argitanii jechaadha galatoomii namni nama dhaga'uun atis ulfaadhu namni nama ta'ee namni waan balleessine hin jiru erga balleessee garuu waan balleessisan balleessaa kiyya jedhee nama fudhatu jechaadha namni beekan waan balleessi tokko lakki balleessee jira jechuun mataa isaa sun jechaadha beekumsa jechaadha kanaatis galatoomii kabajamtoota hordoftoota keenyaa caaltuu erga wanti ajjiin jechaadha maaliif namni tokko erga waa dubbate waan dubbate san bakkaan ga'a waan ta'eef jecha waan ansin jedhe kana jechaadha erga dittee xumurtee kaatee booda jechaadha yeroo caaltuun dhuftetti viidiyoo waraabaa waa hunda isin agarsiisna jechaadha hangasiif nagaan nu turaan affeerraa kenna yeroo inni balleessaa ofii fudhatu viidiyoodhaan isin agarsiisa jechaadha amma caaltuu amma ati deemtee gara hojii kan keetii deemte jechaadha hojii kan keechan warqii bittee dhufuu qabda jechaadha akkasumas seega kana erga ati bittee xumurtee nakkenitee booda jechaadha caaltuu hin fida jechaadha walii gallee jirra homaa rakkoo hin jiru. Akkasii miti amma akka godhu kophaa kee bituu sun taane dhandhee wajjumaan amma isinis erga akkasii jettee sapiraas goonaa isii mataa jechuudha. Sapiraas akka itti goonu qubeen isiin jira mana keessa. Abadan wallaan ta'u abadan wallaan abadan osoo tana nagoora. Laa dhageeffadhu kaa dhageeffadhu dura waa asii narra qubee isa kennuu miti bara qubee isa qabanneeti mana warqidha. Akkas jedhi malee ani qubee isii fuudhee amalee sapiraayis godhee qubee biraa kennuuf deemte taanaan wallaahi yaani amalee natti taphataa. Laa akkas hin jenni waadaa gallaafi waadaa galleefi maaliif isii amma qabannee achi dhaqu dhiquu aartee jirtu waan ta'eef aara qabdillee isiin bakkuma sana teessu qubee isii kamana jiruuf inni dhandhee itti likkinee qubee likkineeti. Anaafatu mana neeti. Tole. Binnee fi akkasitti itti geessinee. Akkas taanaan oguu itti geessinee aan akkasii arraafadhullee viidiyoo waraabnee isinii garsiifne jechuudha. Akkasitti arraafadha jechuudha. Dirqama jaartii waan taateef baay'ee jaaladha. Kanaafuu dirqama waan akkasii waan jaarsi nama murteessi fudhee jira jechuudha. Isinillee waan nu daawwattaniif baay'ee galatoomaa isin jenna. Hanga dhumaa sagantaa keenyaatti akkan hordoftan garanumaan isin gaafanna hanga sittuyyuu nagaan nu turaa.